Daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa kan daawwataa jirtan Prime Miidiyaa irraa sagantaa Wiirtuu Miidiyaan isiniif qopheesse ayyaana masqalaa sababeeffachuun amma immoo tiim Koofiin waliin sagantaa miidhagaaf bareedaa taatee adda addaa of keessaa qabu simbiraan ga'uudhaaf itti jirra. Akka nu daawwattan akka nu waliin yeroo gaarii qabaattan isin affeera. Egaa tiim Koofiin waliin waan gaarii qabaanna jenneeti kan nuti abdannu. Tiim Koofiin yoo manjedhe wayyamti waaqa. Akkasuma wayyee Amanuel yoo maqaa koo waamte wayya waan jedhu fakkaata. Fuula isaa hoggaa Rakkan mana waan jechuun yeroo waan akka walirraan bubuunedha malee. Koofiin gaafattu hundi keenya yeroo waan. Me Koofiin jechuun maal jechuudha utuu baga geessanii jedhin namni illee yeroon Koofiin tiimii Koofiin jedhee waan si waamu akka baruu fi Koofiin jechuun maal jechuudha hangafa. Inni dubbatu. Koofiin jechuun hiikaa lama qaba ture jalqaba yeroo maqicha moggaafanne yuunivarsiitii yeroo barachaa turre moggaasne. Baay'ee university baranneera. Barattaniitu? Ijoollee kun bakkee mana sassaabanii haasa'u akka hin jennee jedhanii. Gaarummaan sana yeroo sana exit exaaminiin turre malee silaatii namuma lama kan digirii qabaatu. Eenyutu eenyuuf galee qoramaa ture garuu? Booddeessitti moo qofa? Koofiin jechuun achitti koofiin tokko koofii kanuma koofii. Ufii qofaan hojjedha sababa qofaan hojjedha akka jechuuti. Tokkommoo yeroo sana hundumti keenya Finfinneetti baranne waan ta'eef magaalaa Finfinnee keessa jiraanna turre komeediyaanota afaan Oromoo Finfinneeniitu koofiinii goone jechuudha. Komeediyaa oon Oromoodha fiinii isheen dhumaa immoo Finfinneedha jechuudha. Mirga abbaa biyyummaa nuuf jalqabe miti. Koomeediidhaan mirga abbaa biyyummaa falmu. Amma zettaanu shaafin inni jalqaba. Inni moomachu shaggar. Shaggar kophaatti adda baafachuuf immoo suma kana garasa. Isnu asa kana. Tokkuma garuu oluma gala. Suma Finfinnee sana suma Koofinitti afufnu. Sochii masanarra jira jechuudha. Shaggariisin badu baga geessan oluma gala. Baga waliin geessan. Amanuel baga geessan. Ameen baga geessan hundumti nu warra ayyaana kana kabajan illee mana keessan deessanii warras jirtan illee baga geessan jedha. Tole ayyaanni akkam? Ayyaanni gaariidha. Har'allee olumaan dabarsaa jirra istiidiyoo Wiirtuu Miidiyaa keessatti. Kana dura himee ayyaana kana akkamitti daddabarsa? Ayyaana kana yeroo biyyaa fi yeroo addanaa garaagaraa biyyatti beekamaadha baay'inaan nyaata hancootee jira. Hancootee kana nyaachuu akkuma beekamu immoo inni kaan wanta akka kirca beektaa kirca jedhanii sadeemanii sangaa qalanii fudhatanii gargar fudhatan. Yeroo sana dhalanne warra fuudhetu kircaa qabatanii silaa. Lakki isaan ijoolleedha hin geenye achi. Maatii dhaqee fuudhatu ture na yaadadhaan. Maatii dhaqee kirca fuudhatu. Isaan fayyadu. Nuti ijoollee keenyaaf fuudhachuu. Garuu ijoollee fuudha. Isallee booddeetti dhufna. Waaqa baga geessu. Baga hojii keenya. Ayyaanni akkam? Ayyaanni ba'eessa. Gaatillee fuutee kophaadhumaan waliin dabarsaa jirta. Ayyaana kophaa dabarsuun akkam? Baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Yoo rabbi jedhe immoo sattaan walumaan kabajne ayyaana. Mee bakka isheen jirtutti baga geessu yoo ittiin jettan nutti tola. Miti ree? Jaartii koo baga ayyaana masqalaa si ga'e baay'ee si jaalladha. Waan dhugamu naa kennu. Baay'ee si jaalladha baga geessu. Egaa meeqa baga geessa ayyaana. Tole baga waliin geenye namoonni ayyaana kana kabajan hundumtuu baga geessanii baga geenye jedha. Tole egaa walumaa gala kabajamtoota daawwattoota keenya isinillee baga geessan jenna irra deebi'uudhaani Wiirtuu Miidiyaan dhangaa ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan simbiraan ga'aa jiru keessaa kun isa lammaffaati. Tiimii Koofiin waliin jirra. Waaqoo Geetaachoo Amanuel Taaffasee milkeessaa nagumaa waliinidha. Tiimiin Koofiin kana qofa miti natti fakkaata baay'eedha. Ammaaf garuu warruma tiimicha hundeesse waliin jirra. Haga xumuraatti akka nufaana taatanan isin affeera. Meeqa waan ayyaanarraa baga geessan erga jennees deebinee booda hojiiwwan tokko waa'ee hirkoo ni kaasna. Hirkoon miira biraadhaan dhufe natti fakkaata miti milkeessa. Isa waggaa amma ilaalaa jirtu maal sitti fakkaata hirkoo keessatti? Anillee ammaaf daawwataadha. Hojichas garuu aanan beekuu fi hojii dinqiidha.
Hojii baay'ee caalaatti immoo jaallatamaa hojii deemudha waan hin beekuuf. Ani isaan lamaan waggaa wal biratti argu ammoo taa'anii yeroo wal biratti argu kolfatu na qaba jetta. Maalidha garuu waan isaa? Waa iccitiin isaa maal? Ana qofa immoo miti namootuma baay'ee waggaa wal biratti sin argu lama keessan kolfuma wayii nama qaba. Waa wayii hojjechiifatanii jiru lafa qaalan keessumaa akkamidha? Tareeti waan yeroo jalqabaa waliin hojii koomedii baay'inaan hojjenneef ta'uu mala yaada. Sababiin isaa gara jalqabaa viidiyoo baay'ee waliin lama taanee waan hojjenneefi jira miti miira gara jalqabaatti nama barte tokko sammuu namaa keessatti waan hafee jiraatu wayinatti fakkaata. Sanumarraa waan dhufuudha hirkoon immoo karakterii isaa fi eenyummaa isa sirrii tokko gara miidiyaatti fiduu waan barbaachisee fi waaqoon amma akka biraatti beeka. Waaqonni sirriin garuu hirkoo irraa sanaadha. Akkasitti nama akka hubatuu fi asuma ministeerota nama amaluu isaaniiti. Garuu waan taatanii hojjetan kana yeroo baay'ee namuma waan sana barreessutu fileema isinii hojjete kun amala isaaniiti kun amala isaati jedhee kennamu waama taatanii argamtaniifidha taatumaan. Yeroo koomedii keessa turaa deemtu xiqqoo kaaraakterii adda addaa laalaa deemta mitiidha. Amma fakkeenyaaf amma inni inistiraaktarii taatee hojjetta gaafa jedhamu inistiraaktarii maal akka ta'e beeka. So akkaataa waa ilaaltus jijjiira gaafa koomedii ilaalaa deemtu. So gaafa kaaraakteriin tokko sii kennamu kaaraakterii sana akkamittiin hojjedhate itti baraammoo gaafa deemtu keessumaa immoo nama wal beektu wajjin nama wajjin viidiyoo baay'ee hojjette wajjin gaafa hojjettu baay'ee sitti tola. Especially immoo nama umuriin baay'ee si caalu wajjin gaafa hojjettu immoo baay'ee yaaddoo malee hojjettaa jechuudha. Jira beektaa mucaa waliin sadan keenya iyyuu yeroo tokko seenne mana barumsaa. Asirra kutaama tokkoffaa jechuudha baruma wal fakkaataa seenne barasaa yoo dubbachuu waan so xiqqoo miikiitu waan dogoggoraa wayii jirti gara bara jalqabaa sana inni iccitima. Dubbata umuriis gara. Umurii irratti moo maal irratti? Umuriitu hin taane miikiini hundee hin qabu. Maaliif akkana jedhaa kutaa tokkoffaan baranne miikii. Daayirektii maa kutaa lammaffaa galee jalqabe. Bara dargii baratanii waan isaa mokka. Namicha isa abbaa kiristaanaa jedhamutu kutaa lama barsiisaa iyyuu achuma. Isuma sirrii waan ta'eef beektaa baay'ee jaallata. Yeroo duraanii daree dhuunfaa jedhameeti kan baratu barsiisaan tokko hunduma isaa barsiisa. Kanaaf abbaan kiristaanaa isaa kutaa lammaffaa waan barsiisuu fi isa bira malee hin taa'u jechuun galee kutaa tokkotu hin baratin nama seenaan qabu seenaa kutaa tokko. Malee dhimma dandeettii miti dhimma sammuu. Hundee qabu. Seenaan sun illee seenaa dhugaadha garuu. Kutaa tokkoffaatti maal akka baratamuun hin beeku malee. Seenaa dhugaadha. Garuu kutaa lammaffaa yeroo geessu immoo si dabarsan taanaan waan dandeessuufidha waan ta'eef. Shakkii jira ammas firummaadhaan darbuu. Isa abbaadha waan ta'eef jira. Jaakee kuffistaare kuffistu. Kanaaf amma hundumti keenya iyyuu leebelii tokkorra jirra. Garuu xiqqoo ishee aan amma itti meen ture yeroo baay'ee. Yeroo kutaa tokkoffaa deemnu gaafa mana barumsaatii gallu immoo jaarsummaa deemna namoota araarsu. Jechuun guddannee jechuudha. Isaan nama guddaatu seenne mana barumsaa isaanii. Bar tokko seennu iyyuu malee xiqqoo guddannee seenne waan jedhu ture. Inni yeroo tokkoffaa galee iyyata namaa barreessatu. Inni Amaariffaan. Amaariffaan saafaadhaan yeroo namni wal himatu. Inni isa bara dargii keessa gulmaasaa waan jedhamu baranne. Gareen koofin mee hojii koomeediin alatti garee kubbaa miillaas qabdu jedhama. Hojii investimentis jedhama. Gaan kubbaa miillaa irraa osoo eegalee natti fakkaata gareen koofin kun kubbaa miillaa. Garee kubbaa miillaa hundeessinee turre uffati qophaa'ee kophee qopheessinee kubbaallee lama binnee turre hin jalqabne garuu Yoonaan taphatiin jira. Nama 11 immoo namuma muraasaan. Nama 11 olidha.
sadarkaa liigii biyyoolessaatti yaadne ture. Baay'ee Miikiin baay'ee taphata kubbaa miilaa. Baay'ee meedaalii ta'etu hin taane bakkee dhaabbatee baay'ee deggara kilabii baay'ee deggara baay'ee gaarii. Ammoon immoo ispoortii maaf uumame dannisaa. Kan kee akkam? Naannoo tokko jira. Mijatu malee gaggalagalee. Mbee citiin. Egaa dubbanna uummata jala waan dhokatu hin jiru. Egaa jaartii kana keessa gaafa turtu qabeenya argachaa deemta. Baay'ee qabeenyi gaafa dhufu immoo hojiirra yoo oole malee isaattiin badda. Kanaaf inni waggaa 4 wayiif qarshii walitti qabneetu waaqayyo shaayii bisu mucaan durbaa tokko jirti. Buna jabanaa akka hojjettuu fi ishee jalqabsiisnee naannan kasaareettee dhiiste amma waan biraa yaada. Hojii investimentii jalatti ramadamaa buna jabanaa. Isaan investii goone. Qabeenya miikii fudhatee mana miikii irra. Inuma keessatti immoo maalli qabeenya keessanii maalirra jira akka tiimitti? Akka tiimitti rabbiin galanna ga'u koofin kan jedhu qabna. Maqaa qabu. Inni kun sanatti baay'ee boonna. Mee koodeen fiilmii yeroo dhiyoon as tireelii salaalaa turre waan gaggaarii namoonni sooshaal miidiyaa irrattis beeksisaa turanii hiriyyummaadhuma keessan qofa kan haammatudha moo koodeen maal jechuun koodee jechuun hiriyaa akka ta'e ni beekna. Waa'ee dhuma hiriyyummaa keessaniitti immoo citiinsaa maali? Egaa waan kun yoo gaafatamuu baate illee hin beeku garuu gaafachuu qabna ayyaanuma irratti illee yoo ta'e hin beeku jedheen. Yaa fiilmii koodeen akkuma jette maqaan isaa hiriyyummaa. Egaa nuti hojii baay'ee wajjin hojjenne barnoota irrattis walii wajjin yeroo dheeraa dabarsine hiriyyummaa keessa immoo bu'aa bahii baay'eetu jiraata. Al tokko tokkoon gammadaa inni tokko gaafa gammadu inni tokkoon gaddaa isa gadduu wajjin gaddaa isa gammadu wajjin gammadaa bu'aa bahii baay'ee keessa walii wajjin dabarsine sana wajjin wal qabata guutummaa guutuutti garuu dhimma hiriyyummaa keenyaa qofa miti. Waanuma hiriyyummaa wajjin wal qabatee dhimma hiriyyummaa keessatti maal akka nama mudatu maal akka ta'ee fi jeneraali immoo fiilmichi koomediidha guutummaa ammatti jechuudha. Fiilmii baay'eedha baay'ee itti dhamaanii hojjenne yeroo dhiyoo keessatti hawaasa biraan ni qaqqabsiisna jechuudha. Tole, milki. Baay'ee isaanii kaaseera. Koodeen fiilmii hiriyyummaa giddu galeessa godhate haa ta'uyyuu malee dhimmoota inni kaasu waan baay'eetu jira. Bu'aa bahii hiriyyummaa keessa jiru qofatu hin taane dhimmoota sanarra darbaniyyuu dhimmoota baay'ee kaasa. Sana qofa mootuu hin taane egaa hojii kana keessas baay'ee turreellee jechuu baannu hamma ta'e deemnee irra waan ta'eef dhimmoota nuun irratti xiyyeeffanne tokko tokko jiru. Fakkeenyaaf amma dhimmoota qulqullina sagalee, qulqullina kaameeraa, istoorii seenaa bareedaa tokko wanta fiilmii isa jechisiisuu fi fiilmii keessatti wantoota xiyyeeffannaa irratti laachuu qabda jedhamu sana irratti baay'ee xiyyeeffannaa kenninee waan hojjennedha. An akka kootti hojii jaallatamudha jedhee yaada. Lammaffaa immoo kanaan dura namni hojiiwwan gaggabaabaa hojjennu ni beeka. Akkas fiilmii dheeraa kanaallee nu beeku garuu an akka dhuunfaa kootti hojii kana milkeessuu keenyatti baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Hojii bareedaadha. Hojii nuyi walii wajjin milkeessine hojii dheeraa akkasii ta'uu isaatti immoo baay'een boonasi yeroo dhiyoo torbanootuma baasaas eebbaaf hin dhiyaata. Yeroo sana immoo yeroon isaa sirreessee akkas ta'e murtaa'u immoo waan gadi fagoo dhimma sana irratti naasofnaa dheeyyaadha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa kan nu daawwataatii jirtan qophii ayyaana masqalaa sababeeffachuun karaa Prime Miidiyaa isin biraan gahaa jirudha. Kun Wiirtuu Miidiyaati. Egaa koodeewwanii waliin jirra. Koodee jechuun hiriyyummaadha. Ayyaana masqalaas ayyaana kamiin irratti immoo hiriyyaan wal waamee walii wajjin nyaatee cooma walii muree akka hiriyyaatti akka maatiitti akka firaatti walii wajjin dabarsa. Nutis hiriyoota waliinidha kan dabarsaa jirru. Egaa maatii irraa fagaatanii asittis hiriyyaadhuma taanee ayyaanattis waa hundatti waliin dabarsu. Har'amma Wiirtuu Miidiyaa waliin dabarsaati kan isaan jiranii. Nuti ammoo mana keessan teessanii kanneen nu daawwataa jirtan koodeewwan yookaan hiriyoota kana waliinidha kan dabarsaa jirru. Fiilmii maqaa moggaasa koodee jedhuudhaan fidanii dhufaati kan isaan jiranii. Tole egaa mee hojii koomeedii irratti baay'ee sirna koorraa kaasnee hojiin turre FIB irraan gara YouTube'dhaanis achuma waan baay'eedhaan hojii keessan uummata birattis jaalatamummaa guddaa qaba.
Koomeediyaanonni ayyaana akkamitti ilaalu? Ayyaana akkamitti fa'aa daddabarsu? Koomeediyaanonni hin dabarsu Akkamitti gaafa ayyaanaa oolu ree? hin oolan. Deemanii nama bashannansiisaa oolu jechuudha. Yeroo galtan akkamiin dabarsitu jechuudha. Yeroo baay'ee yaada kee namoota baay'eedhaan nan argaa dhimma hojiiwwan koomeedii ta'an hojii waan nama bashannansiisaa waan ergaa dabarsitu irratti yeroo baay'ee hojii akkasii namoonni hojjetanii noormaalii laayifiin isaanii yeroo kan biraas akkasumas yaanamni. Jireenyuma kan biraa keessattis yeroo ayyaana yeroo mateessu waan namumtis mudateen beektutuma karaarra deemtu si dubbisee akka amaanu'el waan kolfisiisime siin jedha calluma waan ati akkas baattee deemtu hojii godhee jechuudha. Dhimma hojii sanaan ala dhimma yookaan immoo akkas wal arginee yeroo akkas waliin dabarsinu sanaan ala namoota baay'ee qoosamu ijoollee ol dhugaasatti Mudannoo hedduu qaba Amaanu'el natti fakkaata. Buraayyuutti gala shaggar magaalaa Buraayyuu. Taaksii keessa taaksii fayyadamtaa. Karaatti bu'ee beekama gidduutti. Maaliif? Jechuun anama wantoota hojjettee jira miti reegaa yeroo hojjettu hojii sanaaf jettee waan hojjettu qabda. Moorama dhuguma dubbachuuf koomeedii gaafa jedhaman hawaasni keenya akkamittiin akka hubatan beeku malee baay'ee hojii cimaadha. Jechuun baay'ee jechuudha. Keessumatti koomeedii hojjetta nama kolfisiista namni yoo kolfa wayii yookaan bashannana wayii sirraa eega taanaan sanaaf baay'ee dhiphanne hojjenna miti reegaa. So akkasuma lafaa deemtutti calluma dheesii hin dhufu jechuudha. Hojii dhattee gaafa hojjettu garuu hin dhufannaa. Taaksii keessatti yeroo baay'ee isinis mudatee beekuu danda'a. Namni argeema si dubbisee hunduma isaa waggaa 5 duraa kaasee hunduma isaa sirtaasaa hin jiru anamma dabasaan beeku. Ituma jedhuu gaafa natti baay'atu naagamee makaraatti bu'ee. Akka sanatti siin nuufuu haasa'uufisi yookaan immoo jira miti irra deddeebitee waan ta'e gaafa dhaggeeffattu yeroo itti sitti hin tolles jira. Kana jecha utuma hunda isaa natti manii asittiin bu'adhee. Egaa waan lamatu jira tokko jaalalumaa fi namni gaafa viidiyoo irratti si argu gaafa TV irratti deddeebi'ee si argu waan wajjin jiraattu wayii si yaadamu. Amma fakkeenyaaf anama yeroo dhufanii nu dubbisanii ganaa waliin baran wal baruu maal waan jedhamu akkuma hiriyaatti dhufeetu maal rifeensi keessa irraa dhumte deema rifeensi. So firiidamiin sun akka itti dhaga'amu kan godhee hojii keedha si galee nama sanaa wajjin akkuma waa wajjin jiraattutti jaabee kan ijoollee xixinnoon fa'amma ijoollee xixinnoon isaanii badaan jaallatanii natti gaafa TV irratti arganu hojii kee gaafa jaallatanu kabajuma siif qabaniidhaaf jechuudha. Garuu immoo amma fakkeenyaaf akka dooktarii tokko yoo ati dooktarii taate amma bakkeetti si arganii marfee na waraanii si himu. Bakkee karaa mara jechuudha tu taaksii keessa teessu dooktar mataa dhukkubaara na waraanaa mee. Akkuma kanadha namni hojii koomeedii maal hojjetus karaa irratti nama na mudatan halkan sa'aatii 6tti naa bilbilee tokko wal tokko rafaan jira sa'aatii 6tti na rafan. Sa'aatii 6tti naa bilbilee nan kaasee abaloo baluun jedhama aanaa akkas akkasiirraan si bilbilaa xinnoo na kafalchiisu. Nan kolfean baay'ee isaa. Aasatu qoosaadha. Gaafichatu qoosaadha. Gaafichi qoosaadha. Ana bashannane. So akkasiidha namni yeroo baay'ee waan akkasii baay'ee si mudata. Suuraa nama wajjin ka'uun iyyuu maaliyyuu paartiitti tolus qaba. Paartiitti amma wajjinal tokko Buraayyuu deemna karaarra deemna boqqolloo isa karaarraa gurguran beektamti isa nyaannee guddaan egaa. So isatti gortee nyaachuu si gojomaasisan isa bitannee kaanee deemnee karaarra yeroo isa tiibirraa boqqolloo nyaata qalamee nu godhani nama keessa achumatti suutaa irreen asirra buuse amma boqqolloo buuse so akkuma inni jedhe taaksii fa'aa deemu amma taaksii fayyadaman taaksii deemu. Waajjira mootummaa keessatti meeti mudannoo waan qabdu. Yeroo tokko hojii namumti dhimmaaf si barbaadee dhufee hoggaa si argu hojii dhimma dhufee irraanfatee fa'aa waan koomeedii fa'aa waan akkasii taasisee hin beeku. Yeroo baay'ee nama mudatana yeroo baay'ee dhimmuma siiriyeesii ta'e irratti haasa'u hojii salphaa miti hojii guddaa fa'aa yeroo ta'u wanta walii wajjin haasofnu fa'aa wanta diskasii goonu fa'aa yeroo ta'u ittuun itti haasa'u kolfa. Wantichi waan nama kolfisiisus miti. Ati waa'ee karaa haasofta? Ati waa'ee karaa haasa. Piroojeekticha karaa haasa akkas dukkam keessa bahuun jedhamani.
Piroojeektii warra tottolche sana yaadata bakka. Sana ajin hojii sana ajin walitti fida namni yeroo hundumaa na mudata garuu paartii poozitiivii qaba. Paartiin jaalladhus qaba maaliifi hojiin hojjenna amma milkaa'aa akka inni ture agarsiisa kun. Ammoo nama taankiyuu arra sin galateeffadha uummata duratti al tokko waltajjii wayii geggeessinaayyuu surree kanuma irrattan surree xiqqoo gara baadiyyaa nama rakkataa na fakkeessu hin uffadhe. Akka caraatee immoo surrichi immoo giibiin qabu boorsaa seedhan jechuudha. Achiituma diraamaa hojjennu diraamichi nama itti tolee maa namichi tokko birrii na badhaasuu dhufe. Dhufee lafa kaa'u dhabee birrii. Achi booddee asliixee waan keessa qabu jiru surree maka ol qabee keessa xabnaa achi booddee surrichi bal'aa dhaga surree biraan jala achi booddee birriin immoo badaana jaallattu ana jala baatee gabbuute gaafa guutuu ammoon immoo keeppii wayii kaatee ture tokko haasaa makabee keefficha lafa kaa'eetti amma gadi baanee shantama jedhannee jechuudha. Abbaa dhibbaa ture. Abbaa dhibbaa ture. Tolee marfee nu badhaase namichi tuma diraamaa hojjennuti. Keeppiidhaan irraanfadheen ba'eessee gaafa namu keeppii keessa gaafa abbaa dhibbaa ture. Maajikiidhaan see. Waan akka sagantaa wal hubatta gaa. Kun mudannoo biraa yoo ta'e iyyuu wanta jiratti gaafa hojjettus yoo dogoggorte walii kabarii goota walii wajjin hojjechuu sun baay'ee mana namaa hawwisiisa. Tapha xiqqoo isheetiin taphachiisu laa kam? Ammoo taphan jaallataa maanu tapha Namni guddaan illee taphataa reeni. Isaan hin taphachiise. Gaariidha garuu taphachuun. Taphii umurii namaatti waa dabaleedha miti akkam? Taphii qofatu hin taane annugaa yeroon kutaa 9-10 baroome maalidha isheen barruu yookaan gaazexaa jedhamti. Isa nan dubbisaa darbee gaafa torbee ba'a waan akkasiiti. Jaappaanitti ta'uu biyya ta'etti kolleejjii kolfaa jira jedhee barreesseera. Warra umuriin isaanii deemee achi dhaqanii kolfaa oolanii galu waan nama bashannansiisu wayiitu qopheessanii taa'anii kolfaa oolanii galanii amma gara banachuutti adeemaa jira. Ofii qopheessachi taa'ee kolfaa namoonni dhufanii akka kolfanii ispoortii fuulaa jedhu. Fuulli koo amma ispoortii sanarraa dhufe. Ispoortii fuulaa? Beeka ankoo ammasuma waggaa 10 duraa beektanii. Dhuguma baay'isee yaa amanuun yeroon argee waggaa 4 ta'a erga wal barreeti isuma kanan arge. Amanuu kutaa lamatti wal barreenya. lakki inni isaa wajjinidha. Inni yuunivarsiitii wal barreetu fuulli isaa isuma kanan arge. Rifeensa isaas akkasumatti murata ture yeroo sana kan koo guutuu ture yeroo rifeensa. Ani isaa wajjin gaafa wal aarsuu barbaannu fa'aa mataa koo miiccadhee akkas godhee itti facaasan ture. Rifeensi koo dheeraama ture. Amma gadi yoon akkasii deemaa yaada kootu itti faca'amanii waan Tole egaa hiriyyummaan keessan jabaa akka ta'e waan hin beeku waanuma hiriyyummaa irraa kaase waan tokko hin taphanne jedheen. Tole rakkoon qabu. Hin taphannaa. Achuma jalqabe. Egaa ijoolleen isiin itti fakkaata garuu situ dafee dulloome. Haa ta'u. Waan sadii isaanitti himta. Waan sadii jechuudha. Waan jireenyuma dhuunfaa kee ta'u, waan taphaa ta'u, waan jaallattu, waan jibbita ta'u hin beeku, waan sadii filattee itti himta. Waan sadii sana keessaa waan ati itti himtu gan isaan agam akka beekan waggaa 14 isaa wajjin jiraatte ta'a. Umuriin kee meeqa garuu? 16. Milkii wajjin immoo kutaa lamatti wal bartan jechuun waggaa 40. Waggaa baay'ee wajjin jiraata. Barsiisaa keessan ture. Waaqoon waan sadii isinitti hima dabareedhuma waan sadii walitti himtu waan lama soba kun jettu waan isa dhugaa ta'e waan tokko. Waan inni nutti himu keessaa tokkotu dhugaadha. Tokko dhugaadha. Waan sadii itti himaa? Okay. Lama sobaa jechuudha. Lama sobaadha jechuudha. Sobuun na rakkisa garuu na yaalaga. Dhugaa dubbachuu tachisaati. Mari'annee deebisnaa garuu. Rakkinan Lakki tokko maal? Okay. Sobaan namarratti dhugaa ba'ee beeka. Waajjira poolisiitti tokko. Lammaffaan nama wajjin ijoollee wajjin nama tokko wajjin anis adda isaa dhagaadhaan rukutee dhiiksee uree innis adda na uree beeka. Adda waraanatti guddattee naan jedhee
Sanuma. Amma yoon baate keessa. Hiriyyaan jaalladhu jalaati uffata jalaa dhoksee beeka. Hatee beeka. Kamtu dhugaadha. Kamtu dhugaadha lama. Nama jaallattu yookaan hiriyaa jalaa uffata hatee beeka yaada. Dhugaadha inni? Isatu dhugaadha yaada. Anuma irratti ta'e jira. Eeshi atis yaali kan. Atis yaali. Mataa nama baqaqsee beeka sa'etti beekamaadha. Inni beekamaadha dhugaadha. Dhugaadha? Isuma akkataana. Beekamaadha mataa baqaqaa arginaan isumatu Mana kan zaru biasa tu radu memang tersaru. Rukutamee deemtu. sobaan nette sobaan inni dhugaa bahu na jettee jechuudha. Uffata hatee beekan jettes dhugaa natti hin fakkaatu. Inni dhugaan mataa nama baqaqsuu geedha. Kamtu sirriidha? Lamma isaanii hin argan. Awaan sabaa. Ah. Waliin beektan jechuudha. No, So- yaada dhotte. Ati yaada dhugaatti. Ati yaada sirriitti. Irraanfachuu dandeessa waa hunda. Adda uree beeka garuu nama adda uree suni deebisee adda na uree hin beeku. Ani san Tokko sadha. warroota addi isaanii uraman hin beekamu. Maal narsii turteef? Narsii turteef? Maal? Lammaffaan uffata nama jalaa dhoksee hin beeku gaafadhee man fudhadha. Tokko garuu akkamitti sobaan namarratti dhugaa ba'ee tuman na bira jiru mucaan tokko dhufeetu keessa buuse tokko. Maal keessa buuse? Rukute. Dhufee naa arrabsitee dee rukute. Innaa Qaamni gaafa sanaa hubannaa godha. Asumaan. Arrabseera immoo mucaan sirrii. Baay'ee ma waan hin taane arrabse. Dhagaan jira immoo yeroos. Achi booddee gurbaan dhufee rukute. Achi booddee inni matanii natti fakkaata waan jira poolisiitti. Na waamanii gaana dhugaama dubbachuu naqe. Dhaqee arrabsee ture inni immoo rukute jechuun man naqe. Gaafa naqu mucaatu hin taane abbaa mucaa jira. Nama guddaadha immoo nan kabaja baay'ee. Gaafa natti banii poolisiin jira na bira. Mucaan koo qonxoxeen guddiseedha. Nama nagaadha. Mucaan charchiitti deddeebi'a. Mucaan koo amalli isaa anaan yuuna ajaa'iba akka ijoollee mandara keessaa miti jedhan. Maal inni abbaa biratti mucaan keessan akkas taaseera jedhanii. Hin arrabsine hin jedhe. Hin arrabsine waan tokko iyyuu hin dubbanne fiigaa dhufee rukutee hin jedhe lafumaa ka'e. Maaltu sitti dhaga'ama? Wanti natti dhaga'ame achi baanee anaaf mucichaa fi shaayiif daabboo nuu bitanii. Abbaa mucaadha. Achumatti jalqabde jechuudha. Achi booddee baay'ee egaa carraallee argadhee deebi'eetti deebine. Ijoollummaatti ta'a. Ammayyuu irra deebi'anii banuu danda'u iyyata sana. Wankisaadha gara. Gara keetti Egaa akkuma waaqonni beeku inni sobba waan ta'eef sadansaa dhugaa ta'uu danda'a.